waggaa afran kana keessatti waldaa ittisa godaansa seeraan alaatii fi daldala namaa kana eega tola ooltummaadhaan hojiitti seenee mindaa tokko malee osoo nam tokkoon gartee mindaa irraa hin arganne keessa isaa keessaa rabbiif jecha ilmaan Oromoo karaa kana deemu baraaraa ture keessatti bu'aa bahii jiru haga tokkoon isin hima. Waggaa afran kana keessatti shamarran Oromoodhaan kan gartee karaa kanatti dallaallotaan gartee qoonqoonis haa ta'u bifa adda addaatiinis haa ta'u gartee bifa gartee diinagdee irraa buusuutiin mana adda addaatti walitti qabanii gartee akkasitti kaarbooniin qaama isaanii irraa bahuu fi wanni adda addaatiin ukkaamamanii lubbuun baate dubartii 69. Akkasumatti waggaa afran kana keessa dubartiin gudeeddaa jaalattee osoo hin ta'in gudeeddaadhaan gudeedamtee waldaa kana dhuftee himattee 29. Akkasumatti dallaallotaan ta'ee shamarreen fuula qabdu yookaan shamarree bareeddu tan ilmoo ittiin gartee jaalattee hin dhalin dirqamaan irraa dhalan 24. Akkasumatti waldaan ittisa godaansa seeraan alaa waggaa afran kana keessatti shamarree maallaqa hin qabne ta'u gartee warri isaaniitis wanna gartee maallaqa irraa kafaluu dadhaban tan rakkattee akka malee taate yoo xiqqaattee dhalaa 550 bilisoomse. Akkasumatti deebi'uudhaan dallaallonni biyya keessa jiruu fi gartee biyyoota ollaatis jiru nama 29 qabamee seeratti dhiyaatee kaan magaalaa Hararettidhaa jira kaan hidhaa Addeelleetti waggaa 28 irraa hanga 30tti itti murtaa'ee hidhaa jira. Kanarraa kan hafe dhiirtii lubbuudhaan dabartee dallaallota harkatti lubbuun dabartee osoo maallaqa buusii janiinii tumu haa ta'u yookaan gartee mana oosha isaanii keessatti walitti qabamanii qoonqoodhaanis haa ta'u dhukkubnichi keessatti qabamee qabee dhukkuba yaala dhabuunis haa ta'u dhiira ta'ee kan lubbuun dabartee nama 29 dhiira ta'ee kan waldaan ittisa godaansa seeraan alaa lubbuu isaa baraare waggaa afran kana keessatti nama 600 akkasumatti shamarreen gartee qabamtee dallaallotaan yeroo dheeraa cinqamaa turte nama dhabuudhaan yookaan qarshiin isii bakka takka bu'uu fi dhabuudhaan rakkataa turte maraattee huccuu darbitee dhalaa 9. Baruma afran kana keessa Bosaasoonis haa ta'u Jabuutiinis haa ta'u warreen dooniin fuutee osoo gara biyya Yamaniin deemaa jirtuuni qabatamatti nuti hordofnee dallaallota irraa hubanne nama 900tu waggaa afran kana keessatti lubbuun dabartee jechuudha. Kanarraa waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa nama jaamu Ziyaa Shoodhee nama jaamu bakka takkatti dhalaan 7 dhalteef dhalaan 7 lama ijoollee wallooti. Taan ijoolleen dhalaa lamaas naannoo Amaaraati taan ijoollee Oromooti. Isaan kun hundinuu haga ulfooytuu gadi lakkisu yeroo isaan bahararraa bu'an doonii irraa buusee bira qabee dhalaa fuula qabdu tabareeddu fiqqabee haga isiin ulfooytuu ibira tursiisa yeroo isiin ulfooytee tanaaf jalaa ergeeti tabiraa buufataa jechuudha. Kanaafuu wanna ajaa'ibsiisee waggaa afran kana keessa Ziyaa Shoodhee dhalaan 7 bakka takkatti ilmoo dhaltee fi Ziyaa Shoodhee waldaa ittisa godaansa seeraan alaa keessatti himatamaa ture jechuudha. Kana keessatti tan gartee obboleessa keenya Hussein Maabaraa obboleeyyan keenyallee akka gaariitti dubbatanii dhuguma rabbiitti namni waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana akkuma jeetti kakatee fudhatee dhugaadhaan hojii bareedduu dalagee waan waldaan kun dadhabe ilmoo miskiinaata qarshii namarraa kafaluu dhabdi. Tagartee akka maleetti ijoollee Dabuub ijoollee Amaaraa kan namni irraa gartee maallaqa baasuu dhabame waldaan illee dadhabee Hussein dirqamatti kenninee Hussein baase nama 338 namni Hussein dirqamatti kenninee nuti harkaa baasisifne dallaallota harkaa. Keessa isaatiin benziila makiinaatti naqatee daara keessa deemee bakka adda addaa dhaqee. Kanaafuu bu'aa bahii waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana keessatti Hussein nama waldaa kanatti dhugumaan harka kennee dhugumaan gartee akkuma nama miseensa tokkotti hojjechaa ture jechuudha. Garuu haa ta'u immoo gartee maqaan isaa baduun hin oolamne. Bakka adda addaa keessatti Yaman keessatti hattaa yeroo dooniirraa namni bu'e hattaa gartee Yaman kana keessa bakka fedhe ta'ee namni yoo nama biraa tumee namni biraa maallaqa irraa buufates maqaan inni himatu Hussein Maabaraati. Kana eenyutu kana godhe dallaallota olii tana tattaa'u kan inni gartee gadii tanatti gartee yeroo inni isaan nama akka malee godhan dhaqee seera dhiyeessee hidhaanii warra inni mootummaa geesse oosha isaanii cabsetuun dhiibbaa irratti godhan. Akkuma shukkuulee namni dalagaa walitti hidhanne jechuun san janii admaa ka'anii walgahii 70 ta'anitti maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni hin tumamin
maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni manatti nu guramin maqaa Hussein Maabaraatiin malee nama bilbilchiisina isaatu erga waldaatti seenee qeerra deemee nama qabsiise hoosharra gube nama hedduu dhaame nama hedduu lubbuun darbe xiiqii keessa galanii haga inni makiinarratti ajjeefamu dalagame garuu waan inni isi erga waldaatti dhufe an isumaa dirqama baatu isumaa qajeelfama walii kenninuun waldaa keessa wanni hin ba'eef sababa san obsaan haa dubbatu nama ofitti badii muruu dadhabeefin waldaa keessaa bayan oggaa dubbiin jabduun jirtu na bilbilan nin dhufa karaa kana keemaa nama meeqa fuune nu bilbilani keemaa naasiri nama meeqa fuuna hattaafi nama meeqa fuuna golagaatiraati nama meeqa fuuna oromoota kutaa biraa amma ba nama san nama 30 nama 20 fidi waan godhu jirtu san hoo jenneen ni fuuna bakka takka ni dadhabne saniifin waldayicha keessaa baye namni tokko oromoo ta'ee gaafa jaarame akka oromootti tarkaanfii walirra fudhata akka oromootti walii akkata badiisa walii dhiisa kadhuftuuf wal barsiisa namni gaafa oromoon ammoo murtee irratti muru hoggaa deemtu jaarsa fi keessa fi namni bakka adda addaa keessa harka walirra qabatee dinqatti waliin gallaa yoo dadhabne sinit deebinaa sanii fi waldaa keessaa saniif hin baye warri sun har'a guutuun lubbuun hin jiru warri shira san keessaa qabu warri hoggaa nuti namatti ergine raashina isaanii ammataa kiyya maallaqa kiyya ergee hattaabitti keemaa namni miskiin itti tumamu 3,000 4,000 obsaan kana maammat kana maallaqa kiyya ergeetiin achi dhaqi jeen maallaqa kiyya san fudhatanii nama nuti barbaannu wajjin jimaa qamaa turan yeroo san dalagaan qabuan sigalee maaliif miskiina keenya tumamuuf dhalaan keenya yaman irraa fuudhameeti yamanii muqiima muassasaa daladduutti kireeffamaa ture maallaqni warrarraa is bu'e maqaa walii dha'uun hin barbaachisu saniif hin bayan hagasi dhiifama fayyaa ta'e Muhammad Adam gabaasa keessan sila sagantaa waliin qonni Muhammad Shurrubbe yeroo takka wanno goona sagantaa waliin qonni Oguta kasifin ibsa sirriitti ibsa sagantaan silaan qopheeffadhee akka namni hedduun dhaggeeffatu fi sagaleen keessallee akka waraabamu waan an qophaa'e galaatti seente walban daadha bana fakkaata it's okay rakkoon qabu waan bareedaadha walumaa galatti amma waa lama qofa irratti xiyyeeffanneeti waa lama irratti xiyyeeffanna wanni lamaan sun maali tokkoffaa godaansi seeraan alaa waan isin hojjettan gabaasa ammaatti goote kan irra deebitee tartiibaan nama du'ees ka qabamees ka saamamees akka nu gootu feena lammaffaa irratti immoo qabxiin guddaani waa'ee Hussein Maabaraa inni amanu saa amanu inni dhiisu saa dhiisu Muhammad Shurrubbe ni beeytanii Muhammad Adam ni beeytanii waan isaan dubbatan asin dura illee miidhaa gubban ni beeytan qabri isaaniitti hin kakataniiti Hussein Maabaraa feetan hattuu jaa feetan gaarii jaa Hussein Maabaraa osoo horee godaansaatti hin dabalamin dogoggora dalagaa akka inni ture jarrummaan kun ragaa bee jira eega horee tana dabalame immoo ilma namaa fayyada akka ture qaalii horee tanaa godha akka ture horeen waan inni godhe bakka inni nama fuudhee fi nama hanga inni fuudhe gabaasa kan nagirti kana jechuun Hussein yakkarraa bilisa jechuudha miti sana akkasitti hubadhaa qabxii nama irratti xiyyeeffanna amma yoo wal hubanne jechuu fedheeti tokkoffaa godaansi seeraan alaa ifaajeen bu'aa bahiin dadhabbiin baasii fi miindaa tokko malee beekamtii fi galata uummata bal'aa kanaan malee godhaa turtan bu'aan keessan maal galmeessitan maal injifattan hangamta akka nama baraartan ka jedhu maammee gabaasuma ammaa kan seerqa jiru kan listii kana baastee sirriitti nu ibsite irra deebitee akka namni hundi dhaggeeffatu fi waraabbatuu fi xumura irratti immoo namoota amma qabxiin guddaan nuti barbaannu wanni uummanni guutuun dhaga'uu fedhu Muhammad Shurrubbe yoo wal hubanne dallaalota biyya keessaa Adaamaa, Dirree Dhawaa, Finfinnee, Harar, Awwadaay, Arsii, Asallaa ta'anii nama akka gabraatti biyya bilisaa si geessinanii dalagatanii jijjiiramte jechuudhaan nama biyyarraa gara bahaa ergan waan toopik lammaffaa irratti warroota bahara galatti ilma namaa gudeedan ajjeesan solleessan guban maallaqa irraa buusan tuu toopik sadaffaan ammoo eega namni bahara cehee booda hattoota maafiyoota akkam sinimtanii kana maqaa Hussein Maabaraatiinis haa ta'u Hussein Maabaraattis haa ta'u jinni Maabaraa haa ta'u jarri sun nama meeqa iddoon dhaloota isaanii eessa suuraan isaanii akkamittiin eeruu arganne agandaa Oromoo guutuu goonee jara kana yakkamaa akka isaan ta'an labsina akkamis saaxilla ka jedhu ragaa wajjin maqaa wajjin suuraa wajjin itti deebinee addaan baafan Muhammadis yoo ta'e obsaas yoo ta'e horee godaansa seeraan alaa keessaa gabaasa waan isin hojjettan bu'aa bahii fi injifannoo isin fiddanii fi nama hanga isin baraartan tootaalii walii qabdee maamme akka madeessa kanatti kana adeemsisuun barbaada isa kana immoo tartiibaan jalqaba irraa kaastee gaggabaabsitee mataara naa dhooyita sagaleen keessanillee rekoordi akka ta'uu fi bu'aa bahii takka immoo firii milkii keessanillee uummanni akka baruun fedha itti naafuuf isa kana naa xumurii achi deebina qabxiin ammaan kaasa kanatti fayyaa ta'e. Naasi guddisee itti fuuf yoo dandeessa kaameeraa keebanii namni akkasii baruu fi yoo dadhabde immoo akkanuma naa gabaase itti fuuf. Dabbaal bakka reefuu nama dubartiin torba bakka dhalteef jeesanii. Itti sanuma bal'isee kana ibsuun barbaade yaa isuma sanuma hunda walitti qabee. Akka ibsu ganda isaa. Okey itti fuuf gabaasa seerqa jiru nu kanneen sumaanee Muhammad.
Fayyate. Yoo dandeessa kameeraa keenyaa bani takka kanatti itti fufu. Muhammad Adam nu dhaga'u jirtaa mee? Ni dhaga'ama. Ni dhaga'amaani. Yaa itti fufu. Jidduutti ni qaqqaba. Jidduutti ni qaqqaba. Ittiin deebi'a. Bareedee jirta amma itti fufu waraabadhaa sagalee kana. Sirri waraabadhaa waan ajaa'ibaa as keessa jira wanni sitta kan dhaga'in itti fufu. Hayyee waggoota afran waldaynitti isa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa tola ooltummaadhaan ilmaan Oromoo karaa kana deemaa jiru irratti gartee hundaa'ee tola ooltummaadhaan nama rakkate hundaa gartee baasaa ture yookaan bilisoomsaa ture waggaa afran kana keessatti kaniin liisaasaa harkaa qabu yookaan galmee isaanii harkaa qabu jechuu qabatamatti eenyutti qabatamaadhaan jechuu waan irra geenye ajjechaan shamarra atamii fi sagalii gudeeddaan nama 29 tanneen ammoo fedhii isiitiin alatti gudeedanii yookaan ulfa isiin hin fedhiniin ulfeessan 24 tanneen ammoo waldaynii itti dallaalota harkaa baase shamarree 550 dallaalota biyya keessaatii fi biyyoota ollaa kanarratti namoota to'atamee seera dhiyaate nama 29 waldaytti isa godaansa seeraan alaatiin jechuu seera dhiyaate waggaa 30tti itti murtaa'ee jira. Dhiirarraa ammoo namni dallaalota harkatti lubbuun dabartee nama 28 dhiira tahee immoo warreen gartee maallaqa dhabuudhaa fi gartee akka maleetti tumamee gubanii gartee qaama saalaan sibiila ibidda kaanii gubuudhaan gochi adda addaa irra gahame nama 600. Kana keessa ammoo shamarreen qarshii dhabaan yookaan qarshiin isii qabaachuu baattus yoo fuulaan bareedde oosha keessatti qabanii yeroo dheeraaf gudeedanii sammuu isii wanta godhan maraatte shamarree 9 kanarraa Jabuutiirraa fi Bosaasorraa jalqabee dooniin gaamata afran kana keessatti fuutee namoota keenya bishaanitti hin garagaltee namni lubbuun dabartee nama 900 kana keessa addatti immoo kan ajaa'iba nutti yeroo dheeraa irra deddeebi'aa turre Ziyaa Shoodhee nama jedhamu. Ziyaa Shoodheen kun nama shamarree 7 irraa adda addaan dhalee jechuudha. Shamarree 7 fedhii isiitiin ala gudeeddaan. Nama Ziyaa Shoodhee yoo kun dhalataa isaati. Godina Harargee bahaa gaara mul'ataa dhalate. Godina Harargee bahaa gaara mul'ataa dhalate. Suuraadhaan deeggaramee viidiyoodhaa wajji wanni harkaa qabu kun wanni himaa jiru kun suuraadhaa fi viidiyoon deeggarameeti. Akkasii waggoota afran kana keessatti waan kanaatu dalagame jechuu barbaadeetii galatooma. Okay, fayyataa ulfaadhaa qabxiin lammaffaa ni hati kennu maama shurbeettis yoo ta'e eenyu sosoo qabxii lammaffaa biran geenye yaada asirratti dabaltanii yoo qabaatan obsaa ta'uu Afrikaa ta'uu mana keessaa namummaa waa dubbattan achi nu taala gara qabxii lammaffaatti amma suuraa fi liistii maqaa fi iddoo dhaloota dallaalota kanaa hunda baasnaa isa bira osoo hin geenye waan dabaltan namni qabdan yoo hidhattan carraas ni qaba. Ani wanni waan qofaan ifas ni godha. Ziyaa Shoodheen amma gocha san ni beenna anuu gaafan gadi dhufu nama 360 achi fuudheen Abduu Affaarii biratti adanii gannaqe nama dhalaan mana jaaraa ture garuu inni har'a lubbuudhaan hin jiru. Ziyaa Shoodheen kun du'ee jira. Maama Shoodheen. Waan akkasiitu gurrarra na bahe. No. Enduune obboleessa isaati ajjeesan malee inni ni jira. Ayyee. Okay. Gurrarra na bahe haganumaan dubbachuu barbaade akka kan. Okay, fayyataa. Okay, Afrikaa ta'u. Hayya Afrikaa. Dhugaadha. Akkuma asirraa Muhammadii fi